Okay, so اتفقنا. So the main reason for the presence of millions of carbon compounds is it is unique property. It is unique property called catenations. So akkumarraa dubbachaa turre sababni compoundonni kaarbanii hedduun yookaan millions of carbon compound argamaniif lafa tanarratti argamaniif dandeettii kaarbanii dandeettii adda yookaan unique property of carbon dandeettii adda kaarbanii kan catenation jedhamu jechuudha. Dandeettii catenation jedhamu kana qaba jechuudha kaarbanii. So what is this catenation? Mee ammaan tana catenation jechuun kun mee mataan isaa maal jechuu akka ta'e ni ilaalla jechuudha gabaabsine. So when we say catenation, catenation is the ability of atoms of the same element to join together, forming either a short or a long chain or a ring. So catenation jechuun dandeettii atomii of the same element, atomii elementii tokko yookaan atomii elementii wal fakkaataadha join godhu yookaan wal qunnamu bifa kamii wal qunnamuu danda'a? Bifa long chain ta'uu danda'a yookaan bifa ringiitiin ta'uu danda'a. Kana jechuun gabaabaa maal jechuudha? Dandeettii elementiin tokko ifii wajjin deddeebisee boondii uumuu jechuudha. Fakkeenyaaf kaarbanii amma akka beeknu haala kanaan kaarbaniin tokko kaarbanii biraati wajjin boondii, kaarbaniin tokko kaarbanii biraati wajjin akkana boondii deebii ammallee kunillee kan biraati wajjin boondii uumuu dandeettiin akkanaa kun maal jedhamee yaamama? Catenation jedhamee yaamama jechuudha. So ammallee kana qaba jechuudha. Sababni kaarbaniin compoundoota hedduu lafa tanarraa qabuuf maali dandeettii isaa addaa katee kan catenation jedhamu kana jechuudha. So catenation gidee jennu gabaabdumaan maali? It is the ability of atoms of the same element to join together forming either a short or a long chain or a ring. Bifa ringiitiin illee ta'uu danda'a jechuudha. Bifa cufamaatiin ta'uu danda'a yookaan bifa chainii akka sansalataatti walitti hidhamu ta'uu danda'a jechuudha. So karaa biraatiin classification of organic compounds waan jedhamu kana ilaallamee organic compoundoota kana ammaan tana waa'ee isaa hedduu irraa soofnee jirra. Introduction isaa barree jirra. Mee haala kamiin classify goona yookaan iddoo meeqatti isaan kana classify goona waan jiru irraa soofnee jechuudha gabaabsine. So organic compounds are generally classified based upon their functional groups. So isaan kana gargariiruudhaaf wanni fayyadamuu qabnu yeroo jalqabaatiif wantoota functional groups jedhaman kan jechuudha. Functional group. So what is the functional group? Mee functional group jechuun kun mataan isaa maal jechuudha? When we say functional group, it is part of a molecule. Functional grouping kun partii molecuulii tokkooti yookaan qaama molecuulii tokko yookaan qaama compoundii tokko ta'uu danda'a. Part of a molecules or a compounds that determines either the chemical property of that molecule or that compound. So partii molecuulii ta'e yookaan partii compoundii ta'e kan amala keemikaalaa wantoota sanii murteessu saniitu functional group jedhama. So amala keemikaalaa wantoota sanii wantoota murteessan partii hanga tokkootu functional group jedhamee yaamama jechuudha. Amala fiizikaalaa hanga tokkollee murteessuu ni danda'ani garuu irra caalatti isaan kan murteessan amala keemikaalaa wantootaati jechuudha. So based on the functional groups, functional group amma jenne kanarratti hundaa'uudhaan that means based upon the functional groups they possess the most common classification of organic compounds includes. So functional group kanarratti hundaa'uudhaan organic compoundoota haala armaan gadii kanaan hir'uu dandeenya. Tokkoffaa irratti alkeen argachuu dandeenya. Then we have an alkene, then we have an alkyne, alkyne qabna. Then we have aromatikoota qabna. Then we have alcohols qabna. Then aldehyde qabaachuu dandeenya. Then ketones and carboxylic acid and esters. So hirmaanni kun yookaan classification kun maal irratti hundaa'e jechuudha? Functional group ichi keessa jiru. Gabaabaa functional group gidee jennu waan biraati miti. Part of a molecule, partii molecuulii tokko ta'e yookaan partii compoundii tokko ta'e that determines how murteessu jechuudha. Maal chemical property of that the whole molecule or that the whole compound. Chemical property compoundoota sanii guutumatti yookaan molecuulii sanii guututti kan murteessu partii hanga tokkootu functional group jedhama jechuudha. So functional groupoota kana bifa kanaan hiruu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan hirra jechuudha. Alkeenota, alkiinota